Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Har'a jecha afaan Oromoo sagalee laafaa afur qaban kan waliin ilaallu ta'a. Sagalee laafaa gaafa jennu kan gidduu jechaatti dubbifamaan lama ta'ee hin galle jechuu keenya. Bakka kanatti iddoo hundattuu iskiriinii irratti kan laaltan kanarratti dubbifamaan lama ta'ee bakki inni itti gale tokkichillee hin jiru jechuudha. Sababa kanaatiif sagalee laafaa jenneen kan nuyi sagalee laafaa afur jechaa jirruuf immoo sagalee isaan qaban sagalee afur jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ishee kana yoo fudhattan hagasitti sagalee tokko qaa asirraa kaatee aga iddoo kana geessutti roo sagalee lammaffaa mii sagalee sadaffaa naa sagalee afuraffaadha jechuudha. Sagalee afurirraati jechuudha kan isaan ijaaramanii jiran. Warreen kaanis yoo laaltanii haaluma kanaan kan isaanii ijaaramanii jiran jechuudha. Sagalee afur qabu. Sagaleen kun hundummoo sagaleewwan laafoo ta'anidha. Sababni isaa gidduu jechaatti dubbifamaan jiru tokko tokko qofaa ta'eetu kan inni galee jiru jechuudha. Jechoota akkasii kana egaa wal wajjiniin dubbisaa shaakalaa kan ta'u ta'a. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Gama onlaayiniitiin warreen barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadii fayyadamuu dandeessu. Barnoota keenya egaa kan itti fufnee waliin ilaallu ta'a jechuudha. Asitti egaa A sagalee tokkicha, T lee T sagalee afur qaba jechuudha. Kun maal jennee waamna? Atileetii jennee waamnaa jechuudha. Warreen kaanis sagalee isaa egaa bakka qoodamiinsa birsaga isaa irratti yoo dubbistanii sagaleewwan sana tokkoon isaanii argachuu dandeessu jechuudha. Jarreen kana egaa isinis yeroo fudhattanii ilaaluu dandeessu waan ta'eef hagas mara nu rakkisu tokkoon isaa isiniitii dubbisaan darba. Jechootuma isaan isiniitii dubbisaa irra darbaa. Quruphisa, qaroomina, tiraafikii, ramadamuu, dagaagina, avokaadoo, hubachiisa, cuquliisa, asoosama, maaraatoonii, tajaajila, dararama, maxaxarii, ocholoonii, magariisa, kibiriitii, sodaachisaa, yaadachiisa, amajaajii, galatoomaa, kabajamoo, sanaafica, otoobisii, filatamaa, miliyoona, falaasama, rifachiisuu, saayikilii, oromiyaa, gufachiisa, alamaayyoo, yaadatamaa, sodaatamaa. Jechoota sagalee laafaa afurraatii jechoota ijaaraman warreen nuti ilaalaa turre kanneen armaan olii turanii sagalee lama sagalee sadiirraa jechoota ijaaraa turuun keenya yaadatama. Sagalee afur sagalee shan isaa olirraas jechoota haala kanaan ijaaruu akka dandeenyu bartaniitu jirtu abdii qaba. Warreen kana barreeffadhaatii shaakala akkasumas jechoonni adda adda maaf dheeratanii jettanii yaada keessan sanarratti of hin dhiphisiinaati. Haga sagalee baay'ina jiruutiin barreessuu shaakaluu
bagaa deemaa isiniin jenna. Barnoota haaraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.